Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star hundi keessan bakka jirtanitti nageenya keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabsiniin jecha guyyaa irraa kanas odeeffannoowwan jajjabaa garaagaraa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa kootti turtiin afaana taasisaan affeerraa koo kabajaati. Egaa odeeffannoowwan guyyaa irraa kana isiniif qabadhee dhufee Jaafar Yesuuf dhimma Faayisaa Leellisaa waa'ee isaa dubbachuun akkasumallee dhimma hooggantoota Oromoo akka Jawaar Mohaammed fa'aa arrabsu isaa wal qabatee aarii isaa ibsateeti kan inni jiru artist Jaafar Yesuuf jechuudha. Egaa artist Jaafar Yesuuf aarii isaa kana akkamitti ibsate kan jedhu odeeffannoo bal'inaan viidiyoo kana keessatti kan isiniif qoodu ni ta'a. Akkasumallee chaanaaliin artistii keenya beekamaa fi jaalatamaa gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa banameeti kan inni jiru. Chaanaaliin kun erga banamee torbee afuriidhaan dura waa'ee chaanaalii kanaa maalidha akkamitti argachuu dandeessu searchii yeroo godhan kan nama biraatu namatti dhufa. Furmaanni isaa maalii salphaatti yeroo albamiin Hacaaluu gadhiifamu akka itti argachuu dandeessan kan isinitti argisiisu ni ta'a. Hanga xumura sagantaa kanaatti turtiin afaana taasisaan odeeffannoo qooddadhaa isiniin jedha. Obboloonni chaanaalii keenya Oromiyaa Staarii faaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhachuun maatii chaanaala keenyaa ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Akkasumallee hundumti keessan viidiyoo kana like gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara qophii fi sagantaa guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin dabarsa. jalqaba irratti dhimma Jaafar Yesuuf fi Faayisaa Leellisaa wal qabatee odeeffannoo kan isiniif kennu ni ta'a. Egaa akkuma beektan Faayisaa Leellisaa guyyaa kaleessaa erga albamii Hacaaluu ni gadhiifama jedhamee suuraan isaa gadhiifamee namoonni hedduu piroofaayilii godhachuu isaatiin wal qabatee wanta jecha hamaa tokkoon gadi ba'ee ture. Jecha hamaa kana keessatti namoota baay'ee arrabsee namoota baay'ee qeeqeeti kan inni jiru. Achi keessaa namni qeeqame tokko artistii jaallatamaa fi beekamaa Oromoof qabsaa'aa turee fi Oromoof qabsaa'aa jiru Jaafar Yesuuf dhimma barreeffamaa artist Faayisaa Leellisaa barreesse kana keessatti qeeqame yookaan arrabsameeti kan inni jiru. Artist Jaafar Yesuuf gaa aarii isaa ibsatee wanta isa keessa jiru ibsateeti kan inni jiru. Egaa odeeffannoo akka amma argadhee jirutti Jaafar Yesuuf dhimma isa irratti dubbatame yookaan arrabsame kana bifa walalootiinidha kan inni dubbatee jiru. Egaa Jaafar Yesuuf kan inni jedhee walaloo isaa kan isiniif dubbisu ni ta'a. Isa dura garuu Faayisaa Leellisaa maal jedhee arrabse kan jedhu isinitti himaa. Egaa Faayisaa Leellisaa guyyaa kaleessaa barreeffama tokko barreessee achi keessatti barreeffama isaa kana kaleessas isiniif dubbadheen ture. Amma isinirraa deebi'a as na dhaggeeffadhaa. Gaafa ati lubbuun jirtu albeen sitti fiiganii ati duunaan boo'ichaa lafa diigan jiraatti haara galfii si dhoowwatanii ati duunaan suuraa kee faayaaf godhatanii imimmaan sobaan lafa dhiqani. Guddina kee jibbanii inaafaaf warra abidda sitti qabsiisan warra gantuu jedhee sirba sitti baasan ati deemnaan immoo sirba siif baasan. Fakkeenya Jaafar Yesuuf fa'i ergamtoonni jaraa kan biraan mucaa keenya hirriba dhoowwatan jechuun Jaafar Yesuuf as keessatti baay'ee qeeqee baay'ee leeleeti kan inni jiru. Kana malees egaa warra Hacaaluu ajjeesee kaan Maqaleetti duute kaan Qaalittii buute jechuun hooggantoota Oromoo akka Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed arrabseeti kan inni jiru. Jaafar Yesuuf immoo maal jedhee kan inni deebisee kan inni ittiin ofirraa qolate kun maal jedha kan inni jedhu. Jaafar Yesuufis walaloodhaan ibsateeti kan inni jiru. Walaloon isaa kunis akkana jedha. Firooma keessa sobaa oduudhuma keen tuffadhee nyatu isiniif beeka jettee nurratti hin tumiin dibbee injiinarii nu dhukkubsataa hin fayyisu waan hin barbaanne hojjedhu waan gahee keetii hin laaqin waan hin beekne faayidaanis yoo simoo'ee roominaan miila cabdaa guyyaa faayidaan kee dhume ati teessoorraa of dhabdaa. Garuu kan na ajaa'ibu lukkuun mandara keessaa funaan turaamuuf billaacha anillee isa kamiin odeessiti waa'ee leencaaf qeerramsaa jedhe. Lukkuun mandara keessaa funaan turaamuuf billaacha amilee kamiin odeessiti waa'ee qeerramsaaf leencaa. Qaallittiin balballi isaa sibiila bakka olgeettii dhiiraa jaalalan malee jibbaan leencoo guruun eessa jira jechuudhaan walaloo baay'ee bareedaa ta'e kanaan deebii quubsaa fi deebii ga'aa ta'e Faayisaa Leellisaadhaaf deebiseeti kan inni jiru. Faayisaa Leellisaa yeroo ammaa kanatti baay'ee dhimmi isaa kun sooshaal miidiyaarra deemaa kan inni jiru. Wanta takkaa irraa hin eegamne dubbate, wanta akka ilma Oromoo tokkootti isarraa hin eegamnedha kan inni dubbate jechuudha. Egaa akkuma beektan Faayisaa Leellisaa yeroo Hacaaluun du'ee Jawaar fa'aa hidhamanii wanta tokko barreesseeti kan inni ture kanaan dura jechuudha. Yaa warra koo yoon balleesse na gorsaa gosti koos sabnii fi lammiin koos
isini jechuudhaan uummata Oromoo mararsiifachuun dubbatee ture. Garuu wantoota inni yeroo sana dubbataa ture araaraa fi tokkummaa jedhaa ture malee yeroo ammaa kanatti warra Jawaar maneedhaa ogaleeyyuu ni baafanna Jawaar kan keenya dhiiga kooti jechaa ture. Yeroo ammaa kanatti immoo warri si ajjeesee qaallittii buute jedhee kan Hacaaluu ajjeesee Jawaar Mohaammed fa'aa miti. haa ta'u malee Faayisaa Leellisaa akkasitti hubachuudhaan namoota baay'ee qeeqee namoota hedduu arrabseeti kan inni jiru. Akka poostii isaa waggaa tokkoon duraatti yeroo inni Jawaariin baay'ee nan jaalladha jedhaa ture. Mee poostii isaa kana isiniif dubbisaa na dhaggeeffadha. Yaa warra koyoon balleesse na gorsaa gosti koos sabnii fi lammiin koos isini dubbiin irraa bichuu harkaa miliqxee jirti. Reefa firoo fi sagal gangalchiisuu jedha Oromoon. Kanaaf jibbaata waliif haa goonu maaloo. Yoonuuf gadda ta'u alagaaf har'a cidha ta'eet jira. Harreen dhiittee ilkaan waliin cabsitu akkuma jedhamu sana nuti maatii tokkotti galu waan taaneef afaan jalaa wal bahuun hin oollu. Gaafa alagaan nu tuqxe immoo waliif tumsuun keenya baramaadha. Abbichuu fi jawwiin wal lolanii eessayyuu hin gaan. Qabbaneessaa waan kana gaafa jawwiin hidhame waan biraa yoon gochuu dadhabe dhaqeen wajjin hidhama. Kunis anaaf waadaadha akkasuma bichuufis jedhe. Haa ta'uyyuu malee Jawaar Mohammediin yeroo ammaa kanatti wajjin hidhamuu miti as dhaabatee Finfinnee taa'ee arrabsaati kan inni jiru. Jawwii jechuun maqaa masootiin waamaa ture. Yeroo ammaa kanatti immoo warri si ajjeese qaallittii buute jedhee wanta isaan hin goone isaan irratti kaasee Faayisaa Leellisaa Jaafar Yesuuf gaa dhimma kanarratti wanta waa'ee qaallittiis waa'ee isaas gabaabsee haala nama hubachiisuu danda'uun walaloo hedduu bareedaatiin kaa'eeti kan inni jiru. Egaa odeeffannoo koo isa lammataa kan inni isiniif qoodu albeemii Hacaaluu Hundeessaa gadhiifamuuf jedhaatii namoonni hedduun hawwii guddaadhaan eeggataa kan jiran haala kamiin argachuu dandeenya jechuun nagaafachaati kan isin jirtanii. Egaa albeemiin Hacaaluu Hundeessaa kuni akka Amaazoon fa'aa irratti illee gadhiifamuu akka danda'u dubbatamaa jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti chaanaal yuutuubiin Hacaaluu Hundeessaa jedhamu banameeti kan inni jiru. Egaa chaanaalii Hacaaluu Hundeessaa kun kan baname naannoo ji'a tokkoon duradha. Hojiiwwan aartist Hacaaluu Hundeessaa kanaan dura hundayyuu viidiyoo 25 ol asirra jira jechuudha. Hojiiwwan aartii Hacaaluu Hundeessaa warreen hin arganne asirraati argachuu ni dandeessu. Albeemiin isaa kun illee chaanaal yuutuubii kanarrattidha kan inni gadhiifamu jechuudha. Chaanaaliin kun yeroo sarchi godhan namaaf hin dhufu maaliif namaaf hin dhufu jettanii na gaafattanii chaanaalii isaa kanaan illee liinkii isaa diskiripshinii jalaa gadi tuqxanii argachuu ni dandeessu. Achi jalaatiin seentanii chaanaalii Hacaaluu Hundeessaa argachuu ni dandeessu. Chaanaaliin isaa kun guyyaa tokko gidduutti nama 2,000 oliin kan inni ilaalamee kan inni subscribe ta'ee kan inni jiru. Peejiin isaallee guyyaa tokkoof wayi gidduutti nama 40,000 oltu laayik godhee baay'ee hordofamaa baay'ee hawwiin eegamaa jira. Albeemiin aartistii keenya Hacaaluu Hundeessaa kun bakka guddaa akka ga'u galiin guddaa akka irraa argame sadarkaa addunyaa irratti sadarkaa qabatee yeroo hundayyuu seenaan aartistii keenya akka faarfamu seenaan isaa akka faarfamee dhugaatti jiraatuu fi gahee keenya baanuu sheer waliif gochuu chaanaal isaa subscribe gochuu fi albeemiin isaa yeroo gadhiifamutti immoo namoota hedduudhaan akka ilaalamuuf like subscribe gochuudhaan albeemii aartistii keenyaa kanaa akka bakka guddaa ga'uu fi seenaa aartistiin keenyaa kun akka ol kaafamu gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa seenaan isaa akka ol ka'ee addunyaa irratti mul'atu gochuu qabnaan dirqama Oromummaati. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo guyyaa irraa kanaaf odeeffannoon isiniif qooduuf dhufe kana fakkaata ture. Hanga sagantaa koo xumura isaatti turtii nafaana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Yeroo biraa viidiyoo odeeffannoo biraa isiniif qooduuf deebi'ee hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nuuf turaa. Galatooma.